Eeshi macaafa xiqqoon irraa fagoo jira. Baafadhu fidi rakkoon hin jiru. Eeshi. Siifan dubbisaa. Waan hira naa ka'e iskiriin. Maal godhi naan jettu? Eeshi atis argite naa dubbisaa baasaan jira. Siifan dubbisa. Rakkoon qabaatuun naa dubbisi. Eeshi. Yohaannis boqonnaa 3. Eeshi lakkoofsa 15 kun akkas jedha. Lakkoofsa 14 irraa hin kaasee si dubbisa. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irraa akkuma ol fuudhee ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti hin fuudhama jedheeti. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'aadha. Ayyee. Kanaafuu hojii gaarii keenya odoo hin taane waan babbareedaa yookiin qabeenya qabnu namaa hirree mootummaa Waaqayyoo galla odoo hin taane amantiidhaan mootummaa Waaqayyoo galla nuti. Ayyee. Dogongora keeti. Mee sii dubbisa dhaggeeffadhu. Naa deebistame. Dhaggeeffadhu. Akkana jedha. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 kaasee sii dubbisa. Akkana jedha. Kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf yaa barsiisaa jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuu anaaf ta'a jedhee dhagaa jirtaame? Dhagaan jira. Jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuun anaaf ta'a jedhee jennaan immoo jedhee Yesuusis immoo deebisee seera keessatti maaltu caafamee jira jedheen dhaggeeffadhu. Tokko maal ni jalqabaa seera keessatti maaltu caafamee jira jedheen namoota afattanitti deebiftaa jedhee isuma gaafate deebisee isuma gaafate. Yesuus immoo namichis maal jedha lakkoofsa 27tti kana irratti namichi garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis Waaqayyo kee goofticha jaallachuutu siif ta'a. Tokko jedhe tokkoffaa maali? Guutuudhaan Waaqayyo kee tokkicha sana jaallachuutu siif ta'a jedhan. Namas akka ofii keetitti jaallachuutu siif hin ta'a jedhee deebiseef. Nama maaliif jaallatta? Bara baraan galummaa Waaqayyo qofa waan Waaqayyoon fedhu gochuun yaada kee guutuudha. Waaqayyo kee goofticha jaallachuu siif hin ta'a akka jedhe nama jaallachuu maa barbaachisa? Amala Waaqayyooti nama jaallachuun kanaaf amala Waaqayyoo keessanii isa tokko fudhadhe. Amala Waaqayyoo waan ta'eef nama jaalladha. Kanaafuu maaliif ajaja kana kennee siin jedhan? Maaliif Waaqayyo qofa jaallachuudhaan jechuu dhiisee namas jaallachuun jireenya bara baraa akka maal jedhe nama jaallachuun hojii fokkataadha? Adellam hojii jaalalaati hojii sirriidha nama jaallachuun. Maal jette? Nama jaallachuun hojii sirriidha. Kanaafuu hojii qajeelaa itti dabaltee hojjechaa jirudha. Waaqayyo jaallachuutti dabaltee hojii qajeelaa hojjechaa jechuudha. Nama jaallachuun hojii qajeelaadha. Kootu gaashii waa tokkos gaafadha. Qoy hojii qajeelaadha mitiire? Qajeeladha. Galatoomi. Kanaafuu Waaqayyo jaallachuutti dabaltee hojii qajeelaa yoo hojjettee ammas jannatan galtaa jechuudha. Hin dabalataa jechuudha. Waaqayyo qofa osoo hin taane hojii qajeelaa illee hojjechuu tokko naa jedhe. Hojiin keessaa kenna malee jireenya bara baraan kennu. Qoy. Maa jireenya bara baraa jedhee gaafate? Jireenya bara baraa jedhee gaafate. Jireenya dhaggeeffadhu. Obboleessa dhaggeeffadhu. Jireenya bara baraa galuudhaan maal gochuun qabaa jedheenyaan ati akkamitti deebifta akkamittis namaa dubbifta seera keessatti ta'ee Yesuus deebisee ofiisaa gaafannaan maal jedhe karaa kee guutuudhaan Waaqayyo kee jaallachuudha jedheeni itti dabalee ammas maal jedheeni namas akka keetti jaallachuudha jedheeni mi? Abboomi kurnan keessaa akka mataa keetti jira. Waa lamaan kaa'ee jechuudha. Waa lama kaa'ee. Tokkoffaa Waaqayyoo jaallattee itti dabaltee yoo maal gootedha? Yoo nama jaallattedha jechuudha. Sirriitti dhaggeeffatu yoo nama jaallattedha jechuudha. Itti aanee dhaggeeffatu. Itti aanee. Yesuus immoo deebiin kee qajeelaadha. Atis hin jiraatta kana raawwadhu jedheen ilaali. Atis hin jiraatta kana raawwadhu maal raawwata? Waaqayyo jaallachuu fi nama jaallachuu waa lamaan kanaa jechuudha. Barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaaf gochuu barbaade nama isa kam jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus immoo deebisee fi namni tokko Yerusaalemiin gara Yerookiitti otoo maal ta'u otoo gadi bu'u warra saamtuu afaan bu'e uffata isaas isa irraa baafatan erga reebanii isa butuchanii du'aa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeeman. Lubni tokko karaa sana otoo darbu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe.
Akkasumas namni gosa Leewwii tokko iddoo sana dhufee yemmuu isa arge irraa goree darbe namni Samariyaa tokko garuu otoo karaa adeemuu achi ga'ee yemmuu isa arge hin oo'eef. Itti dhiyaates madaa isaa dibataan mucuceessee daadhii wayinis itti naqee erga hidhee fi horii ofii isaatii yaabee adeema ture irra teessisee mana buufata keessummaatti isa geesse. Achittis isa gargaaree jedha. Sirrii dhaggeeffadhu. Borumtaas meetii 2 fuudhee isa buufata keessummaa sana eeguutti kenne. Hadaraa ittiin wal'aane kana irra caalaa yoo baaftes yommuun deebi'u siifan kenna ittiin jedhe. Yesus itti fufee egaa jarreen sadan kana keessaa isa kamtu namicha warra saamtuu afaan bu'e kana akka ofii isaatiitti ilaalee sitti fakkaataa jedhee gaafateen barsiisaan seeraa sun immoo deebisee isa o'eef jedhee Yesus immoo atis dhaqe akkasuma godhee ittiin jedhee ilaali. Amma jireenya bara baraa keessa galuu nama jaallachuudhaan ni jedhame maalinni nama jaallachuu jechuun namni kun lubni Leewwii tokko dhufee kabiraallee dhufee namicha sana gargaaruu dhiisanii irraa gorani. Tokko Samariyaan tokko dhufee namicha kana fuudhee gargaaree meetii kenne warqii kenne irraa dhiqee xaragee maal jedhee san booddee maal godhe namicha kana gargaare jechuudha. Ergasiiti jara sadan kana keessaatti kamtu waan gaarii qajeelaa hojjetsitti fakkaatan naan Yesuus Kiristoos maal jedhe namichi deebisee namichi akkana jedheen namicha isa o'eef sana yookiin isa garaa laafeef kana jechuudha jennaan atis dhaqi sana hojjedhu jedheen jannata galuudhaaf agartee jannata galuuf argachuuf haqi sana godhii jedheen. Kanaafuu jannata galuudhaaf itti amanuu qofa osoo hin taane waan gaggaarii akkasii dalaguun dirqamaa jechuudha. Ragaa tokko qofa sii kenneen asirratti mura dhiifama sii kenne carraa. Tole? Ragaa tokko sii kenne. Okay. Naa banuu diddese. Baafaa warra kun ga'u suuta dheetti. Ayyee. Dhiifama. Ammas dubbadha rakkoon qabu. Tuufi. Eeshi kaasa. Eeshi. Kaasi. Tiitos boqonnaa 2:5 dubbisa. Ayyee. Owatis argatte naaf dubbista. Tuufi. Kutaa kana dubbisee tanaasaa. Tiitos boqonnaadha. Mobaayilii of harka qabdaa? Tiitos boqonnaa 2 naa baase. Boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa ka'inaa dubbisi. 2-4. 4-5 naa dubbisi. 4-5 naa dubbisi boqonnaa 2. Akkana jedhe. Ayyee. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Akkana jedhe. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbii Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin godhannetti warra of qaban warra gaa'ela isaaniitti amanaman warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan warra abbaa manaa isaanii abbooman akka ta'an haa gorsan jedha.
lakkoofsa shanaa dubbise. Shaniin dubbise. Shan dubbiste. Afuriif shaniin dubbise amma. Bakka boqonnaa sadiitti Afuriif naa deebi. shan. Boqonnaa sadii lakkoofsa boqonnaa shan naa dubbise. Isaa miti. Naa baasuu Boqonnaa jiran. shan moo sadii? Boqonnaa sadii Boqonnaa shan moo sadii? lakkoofsa Sadii boqonnaa shanii? sadii lakkoofsa Akkana jedha. Waaqayyo hojii nu qajeelummaadhaan hojjenneef otoo hin ta'in akka araara isaatiin dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluunis nu fayyisee jedha. ameen. Kun ola isa kanan barbaada. Efesoon boqonnaa lama soo dhaqxeen argatta. Kana naa ibsi dura maal Nama- jechuudha? Eshi kana jechuun hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjennu oduu hin taane hojii nuyi gaariidha jennee fakkeessinee san hojjenne oduu hin taane dhiqannaa hafuura qulqulluu. Innaa maarsin jechuu barbaade tananii nuyi amanne jennee miti. Isa qofaayyuu miti. Hojii gaarii. Dhaartaa? Kana keessaa mee? Naaggeeffa'u gaa. Yaanni asirratti kennuudhaa barbaade maal jechuu barbaadeeti? Hojii kee qofa osoo hin taane, hojii ati gaariin hojjedhe jechuu qofa osoo hin taane, laal kan si galchu hojii ati gaarii hojjettu osoo hin taane, dhiqannaa sanallee dabalatee jechuudha malee hojiin kee qofti jannatti si galchuu agarsiisaa jira asirratti. Hojiin kee qofti jannatti si Maal galchu. jechaa jiran achirraa? Malee Dhiqannaa hafuura qulqulluutti jedhee tole miti. gaafii gaafadha bakka gaafii qabaabsi gaafadha akkas taanaan. Erga jannata galuun akkasumatti erga ta'e hojiidhaan akka hin taane maaliif waaqayyo sin abboomii bira hin hatiin hin sagaagaliin maaliif jedhe? Dubbii gabaabaa maaliif Kun wanta karaa? seerota waaqayyoon. Kun maaliif seera sinii Waan baasee? tokkotti gaafadha. Qoy naa obsi nan gaafatiin naa deebisi. Erga jannata kan galtu isatti amanuu qofaan ta'e seerota kana kurna maal gochaa sinii baase? Mootummaa waaqayyoo galee tanan eega seerota kana. Akkan siin jedhe maaliif seerota si baase erga mootummaa waaqayyoo isatti amanuu qofaan galta taanaan seerota maaliif sinii baasedha? Maaliif godha seera? Seera inni naa baase koo seera ayyaana isaatu na dandeessisa seera isaa akkan eegu malee si jammarani mootummaa waaqayyoo eegan galee himme seera isaa eeguu danda'a malee mootummaa Si waaqayyoo gaafadhe si dandeessisa moo si dandeessisu si hin gaafanne? Gaaffii si gaafadhe. Eeshi. Maaliif seera kana si baase erga isatti amanuu qofaan jannata galta ta'edhaan? Maaliif si kenne seera kana? Maal barbaachisa? Amman danda'e nan eega malee danda'e qajeelummaan argadhu gaan hojii kana nama ani hojii kiyya namni kamiyyuu. Waa'ee kee haasa'an jiru ani. Waa'ee kee haasa'an jiru. Ati hin dandeessa moo hin dandeessu miti. Erga jannata galuun waaqayyo qofatti amanuudhaan jannata galama ta'e maal gochaa seera kana baaseedhaan dubbii gabaabaa. Ati dandeessu hin danda'inis. Ati danda'uu dandeessaa? Dhiisuu dandeessa. Maaliifidha? Ani galeen jirame mootummaa waaqayyoo lamaan galu been. Ani gaaffii yoom galtee moo hin gallee si hin gaafanne sun galtee hin gallee boru wallaalla gaafa galtu amma na bira jirta maal galte sagastii irra galte waaqayyo mootummaa sitti fakkaate manni koo. Yaada gaariidha. Akka si gaafadhan ati jannata galtee moo hin gallee osoo hin taane gaaffii si gaafadhe waaqayyo eeggaa isatti amanuu qofaan jannata. Eeshi yaada gaariidha. Asirratti yaadan ani si deebisu inni gaamate ustaas. Isaati jooga gaamame. Haasa'e inni nagaama haasa'e. Nagaama amma nagaama gaaffii koonaa deebisi. Akkasii jedhe ati jannata Seerri waaqayyoo naa ol kaa'ee. gaaffii si gaafadhe. Abboommii kurnan kakuu moofaa kechattis kakuu haaraa kechattis waaqayyo seerota nu ol kaa'e. Namni seerota isaa kana eegu gonfoo san ittiin fudhata malee jireenya bara baraa ittiin galuufi miti. Jireenya bara baraa kana ittiin galan amanuu qofaan. Gonfoo kan ittiin argadhuuf gonfoo Hayyee xumurtee galeen jira.
Ayyee xumurtee itti fufuu ragaa naa kenni gonfoo akka fudhatuuf ka jedhu. Sitoof itti jabeessaara waan ta'eef. Buruut akka ajaa'ibaati. Buruut ishee kana si xumursiisu malee nama biraatti hin darbu jabaadhu. Dhaqxee hayya eenyu jalqaba seene Gooftaa keenyas. hayyee itti fufi. Gaaffii amma naasee itti fufnu Jirta nagaadha. nagaa fayyaa keeti. Nagaa galata Waaqayyo. Hayya Maaltu gaaffii sitti ta'e ustaas? gaaffii natti hin taane gaaffii inni na gaafate jannata akkamitti galamaa naan amanuunis hojii gaarii dalaguunis lachuu dirqamaa jedheen. Jennaan lakki dirqama mitii naan jedhe. Ati maal jette? Yaa. Yaa'u amantiidhaan namni fayyaa hojii gaarii hojjechuun immoo Waaqayyotti akka tolutti Hayyee yaa'u qulqullummaa yoo qabaate miti namni namumatti iyyuu kan tolu Waaqatti dhiisiti. tole. Kanaaf karaa amantii fayyinee karaa qulqullummaa immoo isa Waaqayyo jedherra karaa Waaqayyo nu abboomerra deemnaa jechuudha. Kanaaf qulqullummaan barbaachisaadha. Tokko abboommii waaqayyo sun jannatti si galcha moo galchu? Sagaleen kee badee na bira. Akkasii hin jedhe. Nagaa moom? Ogguraa kannas meeshaa si bira jiru. Warra raajota. Tame. Fayyisa sitti dhaga'amaara sagaleen koo? Kamaa jirra. Okay, isa biraatti jechuudha. Akkamati boos Nagaa fayyaa keetti jirtaa? maal amma kanaa baduun Nan badeemi? har'a pheenxeema bareedaa Afrikaa tokko fakkaata akkam. Jara takkatti nama gowwoomsaaf. Maal si gowwoomsan isaan waanuma ogaa sitti himan. Abboo dhiisi jarri nama gowwoomsitti. Kan hin jedhu ani. Afrikaan diresii kana eessaa fidatte? Akkasii jedhu Ayyee waan amma jarri jedhan kanaatiif fudhattamoo na faana yaadni kee? maal jette? Waan jarri jedhan kana Ayyee hin fudhattamoo na faana moo jara faanaati? ani international yaada isaan jedhan suni bal'isee si ibsuu danda'a. Ayyee na ibsine. Wayii akkamii irratti barbaadda yaada? Yaada osoo hin taane waan ragaa qabu jannanni kan galamu hojiidhaan moo amantiidhaanii waan jedhu. Oo jannata kan galtu hojiidhaan immoo amantiin seenta jette? Ora yoom bilbilte? Qoyme sikoondii tokko. Ayyee. Ammas kan biraa ol galchaa. Kiristaana biraa. Kiristaanota ol seenaa. Kiristaanni hojiitii jannatan galu. Obsi Shimaandela maal jette? Kiristaanni jannata kan galu hojiitii otoo hin ta'in Kiristoositti amanuu irraati. Okay, hojiin isaa isa galcha moo hin galchu? Hojiin hoo maanni faayidaan isaa? Hojii isa akkamii? Hojii sana addaan naa baasi. Hojii waaqayyo si ajaje. Waan akkamii?
Hojiin ma fakkeenyaaf intini kurnaffaa abboommi kurnaffaa jira miti. Jarroonni sunoo maal faayidaan isaanii maali? Inni erga Waaqayyo qofatti amanuudhaan galmatti amantameeti. Okay, erga Waaqayyo qofatti amanuudhaan ta'e akkamittiin jannata galuu dandeessaati mee? Dhaggeeffadhu kana sirriitti na hubachuu qabda. Ayyee. Wayii abboomman kurnanii sana. Inni abboommi kurnan kuni maaliif akkana dhiyeessu? Hojiirra jira. Fiizitti jirta fakkaata. Kiristaanni biraa jiru tokko barreessaa. Kiristaanonni biraa ammas tokko barreessaa. Maandeella. Ayya. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kaleessa qaalii wayii galeen ture asirratti doolaara yuuroo 100 nan galcha jedhee. Ayya amma inni dhufutti dubbadhu tole. Mucaanni tokko isin gargaaraa naan jedhee ijju fooloo ijju godheeraa fi an biyyeen jiru kana keessa biyya xiqqoodha kanan ijju jiru. Namni jiru kana Sorry. Oh, dubbataa jirtanii? Daa dubbadhu bakka qo'ee fayyisaan tokko deebiti shera koo fayyisatti fufi. Kanaafi seerri Museen suni seera kurnan tabba yookaan immoo tulluu seenaa isa jedhamu sanarratti Museef guyyaa 40 fi halkan 40 Waaqa bira ture argate. Seerri suni otu nama fayyisa ta'e Musee manyoo jechuun Kiswaahilitti himself isuma mataasaa fayyisa ture. Garuu seera sana waan cabsee fi Museen tabbatti ol ba'ee biyya kakuu sana galuu hin dandeenye. Biyya kakuu sana Waaqayyo akkas jedhe. Ol tabba sana yaabbadhu biyya aannanii fi damma yaasu sana ija keetii argi malee waan akka ani sitti dubbadde itti dubbadhu isa jedhamu kana waan dhootee fi biyya sanatti hin galtuu jedhe. Seerri suni namicha isa kennameef iyyuu gashuu hin danda'u. Otu seerri nama fayyisa ta'e Yesuus Kiristoos biyya lafaan dhufu. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 1 lakkoomsa 17 irratti seerri Museen nuu kennamee jira. Ayyaanaaf Yesuus Kiristoosin ayyaana argannee jira. Ayyaanni nuu kennamee jira. Yaanya ማለት ጸጋ ማለት ነው። ቆይ እንፍታዳ ጋ ወይ ሴራ ሲቲ ማለት አናቲ nagaltanii jiru. Gaaffii koo akkasii jedhe. ቆይ እንፍታዳ ያደናላት እንፍታዳ ሼገ ኦቱ ሴር ነማ ሜ ኦቦሌቲ ከበዲ አሌክሲ ገልቴታ ሙቲ ረካይ ካናፊ ኦቱ ሴር ነማ fayyisa ta'e Musee fayyisa. Otu seerri nama fayyisa ta'e Yesuus Kiristoos alachuun isaaf hin ta'u fixadheen jira dubbadhu. Daqiiqaa xiqqoo waliif laannee taraa dubbanna. Gaaffii si gaafadhee Waaqayyo qofatti amanuudhaan jannata galamoo hin galuudha. Namni Waaqayyo callaatti amanee jannatan galu Kiristoos Yesuus isa ergamee nama ta'ee Waaqa ta'ee isa fannoo irratti du'e sana yoo amaneedha mootummaa Waaqayyoo gala. Yaani Waaqayyo isa kamire amma Waaqayyo isa kame Waaqayyotti amanuu qofaanii hin galuunaan jettee tame. Yoo Yesuus Kiristoos ittiin amanne Waaqayyo callaa amaneen mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti abbaa godhee amanaa jira. Waaqayyoo fi Yesuus gargaree jechuudha akkas taanaan. Yaa sadanuu tireenitiin beektaa biti ati yoo zatticha tireenitii sanatti amanuu qabda. Tireenitii sanarraa tokko hambisnaan mootummaa Waaqayyoon galchu. Maa Waaqayyoo qofatti amanuu jennaan bar Waaqayyootti amanuudhumaan bar. No. Waaqayyo sadii jira moo? Eessa jira? Waaqayyo sadii bakka dhiisiyyuu Waaqayyo sadii tamannaan Waaqayyo sadii qabdu jechuudha sin.
Fayyee. Waaqayyo sadii Eh? qabdu jechuudha. Sagaleen kee citee ture. Waaqayyo sadii qabdu jechuudha bakka. Warra kaan hin beeku kaan koo akkas. Warra kaan is kan fayyisaa jedheeti na gaafadhu. Fayyisaan kanaafuu waaqayyo sadii qaban jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu warri kun addaan hin ba'an tokkummaa waaqummaa isaaniitti amanan. Abbaatti sin amantaa, ilmatti sin amantaa? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Maaliif abbaa qofatti hin amanne? Abbaan qofatti yoon amane mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Ragaa naa kenna. Ayyee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa tokko irratti Kiristoos akkas jedhe. Abbaa kottis amanaa anattis amanaa jedhe. Yohaannis tokko tokko. Yohaannis 14:1. Maarree maali abbaatti amanaa jechuun waaqayyoodhaan itti amanaa jedhe? Oiga. Ragaa sii kennaan jira dhaggeeffatu. Yohaannis boqonnaa 10. Waasitti hima. Fayyee irra edda darbeen. Yohaannis 14:1 irratti anattis amanaa abbaattis amanaa gaafa jedhu ana waaqummaa qotta amanaa jechuu isaati. Yaa. Eessaa fidde ragaa? Ragaa eessaa fidde yoo jette Yohaannis boqonnaa 3:18. Dubbii 3:18. Booddee sii dubbisa ani sammuuttiin qabadhee jira sammuu korraa xiqqoo eddeessaa laayitii sii godha. Tokkicha ilma isaatti kan amane jireenya bara baraa qaba. Tokkicha ilma Waaqaa Yesuus Kiristoos kan hin amanne garuu ammayyuutti faradameera jedha. Must you the believe Jesus Christ. Waaqummaa isaatti hin jedhu innis. Ayyee maalummaa isaatti. Atuu Nabi Muhammaditti hin amantu taanaan jireenya bara baraan argattu. Kun beekamaadha. Anis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammaditti amanuu baannaan anis atis jannata iyyuu hin argannu. Kanaafuu Nabi Muhammadiin garuu waaqayyo jannatti amannee miti kan nu jannata gallu. Ergamaa ta'uu isaaniiti. Ati immoo ilma waaqayyootti kan amantu malee jireenya bara baraan argatu gaafa jette ilma waaqayyoo maal jettee itti amantaadha. Mee Yesuus maal siin jedhe maal jennatti amanni siin jedhe. Tokkoffaa Waaqa. Lammaffaa. Ragaa wajjiniin. Lammaffaa immoo ilma waaqayyoo qulqulluudha. Ragaa waliin siin jedhe ragaa waliin. Aayeen Luqqaas boqonnaa 1:35 irratti ilmi sirraa dhalatu kuni qulqulluu ilma waaqayyoo jedhamaa jedha. Quraana keessatti suura Maariyaam 19:19 irratti qulqulluu mucaa sii ilaannaa jedha. Meesuu ta'e meesuu ta'e. Akka jedhu. Sorry. Siin hima qoy tokko irratti dubbataa deemna kan quraanaa sitti dhuftaan. Ergamichi immoo hafuura qulqulluu si irraa hin bu'a. Humni abbaa si golboobaa kanaafis mucichi si irraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma waaqayyoo jedhamee waamamaa jedhe. Maqaadha kun. Maqaadha. Qulqulluudha osoo hin taane kan jechaa jiru macaafni qulqulluudha jechaa jiru osoo hin taane qulqulluu fi ilma waaqayyoo jedhamee waamamaa jedhe. Maqaadha. Aayee qulqulluu kan jedhame naman biraasti maxaa quddusii keessaa fide. Quraana kee hawasiin fida maan rakkoo qabama. ቁርአን ከዛኛ ነው ቁርአን የተከበረ እዛው ይሁን እና አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ውይይታችን መቃደ በር መቃደ ኩን እቲ ዋማሙ ዳ ፈይሳቲ ዋሙቴ ፈይሳቲ አይ ባኩማመዱ ብስተተና ቆይ ከነና ከዱ ባኔ ዳ በራ ቆይ አተማ መቃን ከ ፈይሳዳ ዋንጂ ደምቲ ሰቲ ፈይሳዳ አን ፈይሳዳ ሜ ፈይስ ነገር ሲስ ቶለ nama baay'ee dukkana keessa gara Kiristoositti fide nama baay'ee naageeffadhu nama baay'ee kadhadhee seexana keessaa baase maqaa Yesuus Kiristoosiin kanaaf fayyisaa jechuun akkasitti fayyisaa jechuudha fayyisaa jechuun akkasii jechuudha yookaan mana dhukkubsate fayyisuun tole maqaa abboo Yesuusitti fayyiseera maqaa Kaya fayyisee jechuudha. Nama tokko fayyisee nu barsiisi laata. Maal jetta? Sagaleen keenya tokko fayyisi jette?
Sagaleen kenna biraan ga'u. Akkana ijoollee yaajamaa sirriitti nagaa moorii jalaa. Eh? Qoy absaan tokko nagaa. Ni dhaga'ama. Assalaamu alaikum. Okay, waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeruma gaafnoo ta'e jalatti nagaa Ni mul'ata. dhaga'ama. Isaa nagaa maam. Amma nagam. Xiqqoo ukkaamama qaba malee numa dhaga'ama. In nagam umarratti hin cita. Ijaa umarratti cituu fi waan ati jette sirriitti dhaga'uun qaba deebisii kennuuf. Akkan jedhe amma Ayyee. mee nama 652tu jira. Namni tokko fayyisi agarsiisne akkuma amma jetteettu. Silaa fayyisaa Namni tokko si bira ufee elektirikii haa qabatu. Isaa booddee ani maqaa Yesuusiin an kadhadhaa fi inni lafaa ka'a. maal atama warra elektirikii qabatu hin jenneen. Nama baay'een dukkanaa ifatti baasee jette. Ayyee nama dhukkubsatu as naa baasin an kadhadhaa fi amma. Fayyaa anu waa na dhukkubaara meenaa taratti. Ayyee. Yaa abbaa guddaa si galateeffadha maqaa Yesuus Kiristoosiin. Obboleessi keenyi kuni kan dookteriin hin beekne kan ifiisaa hin beekne dhukkuba if keessaa qaba. Dhiiga isaa keessaa, lafee isaa keessaa, mataa isaa keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyu. Fayyinni ijoollee keef irbaata jedhamee akka barreeffame by Yesuus ifoo in the name of Jesus Christ. Sagaleen ta'e Amen. jirtu ustaaz sagaleen ta'e jirtu. Sagalee ta'e. Bagayyuun jiraatiin. Inni nagaamu sagaleen koo. Amma ni jira. Mataa koo natti gee mataa koo. Wayyoo mataa koo. Hey, Mataa koo na mee dhukkubsite. Mataa koo. Luqaas boqonnaa tokko. Mataa koo. Mataan kee maqaa Yesuusiin haa fayyu. Mataa koo na dhukkube garaa kootti na darbe. Ayise. Issi koosa akkasi. Kanaafuu amma gara dubbiitti deemnaa. Luqaas boqonnaa tokko. Hoy, bakkuma amma dubbiste. Hoy, bakka sii kenna. Fayyisaa. Amma ilaalee amma gara dubbisa qubna garaatti haa dabarru. Maqaan kee Fayyisaa waan jedhameef Fayyisaa miti. Farhaan waan hin jedhameef ani gammadaa miti yeroo hundaa. Kijiba kun maqaadha. Hasan waan jedhameef gaariidha waan jedhameef yeroo hundaa gaarii miti. Gammachuu waan jedhameef yeroo hundaa gammachuudha miti. Maqaadha sun maqaa. Ati dallanaa taate gammachuu sii kennama. Ati fayyisaa taate ajjeesaadha garuu ati. Saniifuu kijiba maqaadha. Kanaaf asirratti kan inni jedhe Luqaas irratti maqaan isaa qulqullaa'aa fi eenyu jedhama? Ilma Waaqayyoo. Maqaadha kun bakka. Maqaadha maqaa hin waan hin danda'a. Ayyee, bakkuma sana 43 naa dubbisime. Ayyee. Gaduma sii dubbisa asumarraatiin. Kana booddee otoo hin turiin qooyi. Hageeffatu 43 naa dubbisa. 39 irraa sii dubbisaan. Ayyee. Kana booddee otoo hin turiin Maariyaam kaatee ariifattee baddaatti ol baatee gara mandara Yahudaa dhaqxe. Mana Zakkaariyaasittis ol galtee Elsaabeexiin nagaa gaafatte. Yeroo Elsaabeex nagaa Maariyaam dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessa burraaqe. Elsaabeex yommus hafuura qulqulluudhaan hin guutamte. Sagalee ishee ol fudhattee dhaggeessiftes. Ati dubartoota hundumaa irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha. Eenyutu isa eebbise? Fayyisaa. Eenyutu eebbise Fayyisaa? Yaa maaliif Yesuus Kiristoos gizeessumayyuu garaa keessatti waaqummaansaa hojii irra jira. Eenyutu eebbiseeni? Eenyuun? Gaafuma si gaafa naa deebise. Eenyutu eebbiseen? Mucaan sun eebbifamaadhaa jetteen. Eenyutu eebbise? Waaqayyo. Maanni Waaqayyo miti? Yeroo sanatti Kiristoos garaa keessa jira. Inni waaqa ta'ee nama ta'ee gaafa alatutti Yeroo sana eessa jira? Yeroo Kiristoos garaa keessa jiru? achi arshii irra jira. Waaqayyo yeroo sana arshii irra jira jechuudha. Kanaafuu Yesuus Waaqayyo miti jechuudha. Yesuus waaqa. Maa Waaqayyo amma inni garaa kee arshii irra jira jenneeti Yesuus garaa keessa jiru. Ilma isaa tokkicha biyya lafaaf erge. Yeroo sanatti abbaa ilmi hafuura qulqulluu tiimii wal faana hojjetan. Malee Waaqayyo miti jechuudha. Isa waaqa ta'ee nama ta'ee biyya lafaa ofe Yesuus. Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyo? Lamaanuti.
Waaqayyo ilma Waaqayyooti. yaa Kanaafuu garaa keessa erga jiraate erga Waaqayyo seeti garaa keessa utuu inni jiru eenyutu isa eebbisere? ee Eenyutu isa eebbisee siin jedhe garaa keessa naanni jiru erga Waaqayyo ta'e Yesuus eenyutu isa eebbise garaa keetti? lakkoomsa meeqarraa na gaafachaa jirta? Lakkoofsa meeqarraa gaafata harta 41 irraati. 43tti naa dubbisiitti isaa booddee walitti wal faana dubban. Maa 42tu naasa'e immoo eenyutu garaa keessatti isa eebbifame mucaan garaa kee keessa jiru eebbifamaadha jette. Eebbisaan eenyu? Maaliif wayii micaa sanaa ragaa ba'aa jirti? Hafuura qulqulluuti. Ragaa ba'aa jirtu. Eebbifamaan isa eebbisaan eenyu? Inni eebbifamaadha. Inni isheen jettu kun hafuura qulqulluutiiti. Eenyutu eebbisaa? Mee afaanichi naan galle moo maaliif waan ati jettu kun? Yoo siin galle irra sii deebe. Eebbifamaadha gaafa jedhamu eebbisaan jira moo hin jiru? Hin jira. Kanaafuu eebbisaan eenyudha? Abbaadha. Abbaan eenyu? Abbaan isa Kiristoosiin biyya lafaatti ergisan. Abbaan waaqa moo nama? Abbaan takka nama hin taane. Abbaan waaqa. Kanaafuu waaqaa jechuudha abbaan. Eebbifamaan eenyu? Cubbuu namaaf inni kenname tokkicha ilma waaqayyoo isa waaqaaf lafa uume sanaa jechuudha. Abbaan waaqaa waliin jenneera. Eebbifamaan eenyu? Mee sikoondii xiqqoof sitti deebi'a nama kaastamaa dubbise. Siin eega sekondii xiqqoo ayyee. Dastaa masitti jirtaa? Iddoo kana akkana jalaa hin jijjiirre naa dhuftu.